raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii independent.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Sagantaan tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kamisa waxabajjii bultii 11 bara 2020 ammaan tana eegaleetii jira. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaalatamoo fafayyaayyuu. Ani Tiikee Dhugaasaatii ijoollee muummeffannaa kurfii keenyaa isinitti himuun sagantaa keenya eegallaa itti dhiyaadhaa. Maatii qabsaa'otaa ajjeesuu hidhuuf qabeenya isaanii gubanii barbadeessuu akkasumas horii warraa qalatanii nyaachuun loltootaa fi poolisoota mootummaa kuneeffataa Empire Itoophiyaa yeroo ammaatti muummee ministeera biyyasii Koloneel Abiyyii fi ministeera waraanaa biyyasii Lammaa Magarsaan hoogganamanii uummata Oromoo irratti gannoottan lamaan kana walitti fufiinsaan geggeeffamaa ture. Ammas akkaan jabaatee itti fufuun godinaa Wallagga Lixaa Onalaaloo Assaabii ganda Jaarsoo Daamotaa keessatti Oromticha Qannoo Efreem Tarfaasaa jedhamu erga ajjeesanii booda obboleessa Qannoo jireenyaa ammoo boo'icha dhorkuudhaan torbee lamaa olii fi hidhanii mana hidhaa keessatti gidirsaa jiraachuun dhaga'ameera. Oduudhuma wal fakkaatuun godinaa Wallagga Lixaatti jiraattuu magaalaa Najjoo kan taate haati Oromoo aadde Taaddaluu Oljirraa jedhamtu kanaan dura qaamota mootummaa kuneeffataa Empire Itoophiyaadhaa yeroo ammaa Koloneel Abiyyiin durfamanii ilma kee shiftaa keessaa galchitu malee si ajjeefna jedhamtee kadoorsifamaa turte. Guyyaa kaleessaadhaa ammoo mana ishee keessatti ajjeefamuun barii arraadhaa reeffi ishee argamuu dhageenye gara magaalaa Najjootti bilbiluun odeeffannoo Oromticha magaalaa Najjoorraa arganne sagantaa keenya kana keessatti kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Dabalataanis yeroo roorroo kolonii fi gabrummaa Oromoo fi Oromiyaa irra bubbule ofirraa fonqolchuuf qeerroon bilisummaa Oromoo warraaqsa galaana uummataadhaa labsee jiru kanatti qaamonni garaagaraa warraaqsa galaana uummataa gara dabarsuuf takkaa'uu maqaalee garaagaraa itti moggaasuun qeerroolee Oromoo afaan fajjeessuun wal dura dhaabuuf yaalitti jiraatu dhageenye olola afaan faajjii deemaa jiruu fi adeemsa warraaqsa galaana uummataa irratti marii miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo tokko waliin qabaannee fi ajjeechaalee tibba kana lixa Oromiyaa keessatti deemaa jiru irrattis odeeffannoo Oromticha Konyaa Qellem Wallaggaa tokkorraa arganne sagantaa keenya kana keessatti ammachiifneerra. Turtiin keessan aga xumura kurfii keenyaatti nu faana haa ta'uuf isin hawwataa. Jalqaba irratti haala magaalaa Najjoo fi naannoo sanii kan magaalaa Najjootti bilbiluun odeeffannee isin dhageessisuun sagantaa keenya aanfannaa itti dhiyaadhaa. Magaalaa Najjoo naannoo sana keessaa maatii qabsaa'otaa akkuma kanaan duraa gidirsaa jiru ajjeesaas jiru ka jedhu tokkotu jira. Isa kanan sirraa odeeffadhee uummata Oromoo dhageessisuuf si bilbile. Dhiyoo kana ji'a kanuma keessayyuu jechuudha. Mucaan Daawit jedhamu tokko magaalaa Najjootti kan dhalatee guddate baadiyyaarra kan hojjetu ogeessa fayyaa beelladaa kan ta'e dhiyooma kana kan ajjeesanidha. Kan inni itti dhalatee guddate naannoo Alaltuu jedhama. Laga Alaltuu. Laga Alaltuu jechuun Najjoo keessatti laga beekamaadha. Mucaa sana magaalaa guutummaa wallaalee hin jiru.
baay'ee wanta nama gaddisiisudha. Haalli jirus amma baay'ee haala baay'ee nama suukanneessudha. Sa'a 12 ta'inaan namni ba'ee galuu hin danda'u, hojjechuu hin danda'u. Sa'aatii 12 taanaan namni tokko iyyuu karaa irratti argamuus hin danda'u. Yoo argamte reebamtaa hin hidhamta. Sadarkaan gara saafallee dhahamullee si geessisa. Kan ajjeese raayyaa ittisa biyyaa sana moo warra poolisoota humna addaa Oromiyaa jedhanii bobbaasanii erganii Oromoota lixaa fi kibba giddugaleessa Oromiyaa ittiin fixaa jiran kana? Raayyaa ittisa biyyaadha kan ajjeese. Poolisii humna addaa Oromiyaa warra jedhaman kunillee isaanillee kan isaan dhaabachaa jiraniif waan isaan namaan galu baay'ee tokko waan nama gaddisiisudha. Amma abbootii, haadholii, dubartii ulfaallee jechuudha. Nama garaatti baasuu fi akkaataa sanitti dhaaniif akkaataa sanitti dhiisan baay'ee tokko nama gaddisiisa. Kan dargaggoollee rakkina hin qabu. Toorri dargaggoon akkuma isaatti dandamachuu dandeenya. Dhiitichaa fi reebicha isaan godhan kana. Garuu haadholiin garaatti baatan dha'icha miti yoo magufatan akkam ta'u hundumti keenya yoo kana beekna. Garuu baay'ee waan nama gaddisiisu waan nama suukanneessudha. Gochoonni isaan godhan keessumaa poolisiin Oromiyaa warra jedhaman yookaan inni addaa Oromiyaa warra jedhaman kun gochoonni isaan godhan kun magaalaa keessa deemanii jechuudha. Bakka baay'ee tokko imman tusi bu'a yeroo agartu waa gochuu hin dandeessu, maaf hojjechuu hin dandeessu. Amma humni kee danda'e jalaa fiiguudha. Eebeluu wajjin walitti dhufeenya qabda jedhu nuti amma dargaggoon jiru hundumtu jechuudha. Amma waraana adda bilisummaa Oromoo eessa akka jiru hin beeknu namni beeku hin jiru. Garuu haati isaanii qallabdaa isaanii wajjin walitti dhufeenya qabda jedhanii amma ijoollee hedduudha. Ijoolleen hidhamanii jiran kan baatii 2-3 dura hidhamanii jiran kan waggaa tokko hidhamanii jiran dura hanga irraatti jechuudha. Guddoo nama gaddisiisa gaama wanti magaalaa Najjoof naannoo sanatti ta'aa jiru kun guutummaadhuma honoota lixa Oromiyaa akkasumas giddugala Oromiyaadhaa lixa Shaggarii fi kaaba Shaggarri akkasumas immoo Gujiif Boorana keessattis raawwataa jira. Warraaqsi galaana uummataa qeerroo bilisummaa Oromoon kan yaamame amma kun guyyaa 3 lakkoofsisuudhaaf kan inni deemaa jiru waxabajjii bultii 8 irraa eegalee magaalota lixa Oromiyaa hedduu keessatti warraaqsi kun itti fufee jira jedhama. Magaalaa Najjoo, Naqamtee, Gimbii, Dambidolloo, Mandii lixa Oromiyaa guutuu bifa jechuun danda'amuun geggeeffamaa jira. Akkasumas giddugalaa fi gara kibba ba'aa Oromiyaa gara Konyaalee Baalee fi Arsii kanatti sochiin muraasni mul'ataa akka jirutu himamaa jira. Mee isa kanarratti maaltu jira dhimma warraaqsa galaana uummataa kanarratti kanas nu ibsi gara Najjoo kana? Warraaqsi uummataa akkuma tuufetti illee jira innillee jira. Garuu ati gabbaatee waan tokko dubbachuu illee hin dandeessu. Miidhaa garaa keetii yookaan waan garaa kee sana himachuu hin dandeessu. Yoo immoo kaanti immoo kana nan dubbata jettillee rasaasaan naamta. Utuu gadi hin bahin karra kee irratti dhaqanii rasaasaan naamtu. Sanaaf baay'ee wanta jibbisiisaadha wanti jiru. Haa ta'uti yoo gadi baatanillee mormii dhageessisuu baattani amma Najjoo keessatti bittaa gurgurtaan sochiin geejjibaadhaa warra nyaaphaa yookaan diina Oromoo fixaa jiru kanatti dubbatuu dhiisuun warra akkasii kun hojiitti hiikamaa jira erga gaafa labsiin kun labsame kaasee. Kun ta'eera ta'aa jira ammayyuu ta'aa jira. Guutummaa guutuutti yoo matuu baate illee persentiin 70 ol ta'ee jira. Amma Booristaan immoo kun itti fufee hundumtuu ol lagaa jennee abdii qabna. Sun itti fufa jennee yaadna. Kan ammas hin dhageessifne kun ajjeechaa maatii qabsaa'otaa irratti loltootaaf poolisoota mootummaa kunuunfataa Empire Itiyoophiyaan gara lixa Oromiyaatti raawwataa jiru qoratuuf gara magaalaa Najjootti bilbilee ajjeechaa haadha Oromtichaa Aadde Taaddaluu Oljirraa irratti kaleessa galgala raawwate qoratuuf magaalaa Najjootti bilbilee kan odeeffannedha. Haa ta'u malee Oromtichi kun dhimma ajjeefamuu Aadde Taaddaluu Oljirraa guutuutti nuuf hin ibsine. Sagantaa keenya ittaanu keessatti yoo milkoofne maatii Aadde Taaddaluu Oljirraadhaa quunnamnee kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Kanatti immoo aansuudhaan afaan faajjii qeerroo bilisummaa Oromoo gidduutti qaamota garaagaraan deemsifamaa jiru. Kunis ammoo warraaqsa galaana uummataa qeerroo bilisummaa Oromoon yaamame gufachiisuudhaaf akka ta'e odeeffannoon nu geenyaan gara miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo tokkotti bilbilee dhimma kanarratti kan mariisifne isiniif dhiyeessinaa. Innis muuziqaa coomsaa kana booda isiniif dhiyaataa. Itti dhiyaadhaa. Akkuma waliin quba qabnu warraaqsi galaana uummataa qeerroo bilisummaa Oromoon kan inni yaamame waxabajjii bultii 8tti akkuma jedhame immoo guyyaa 3ffaaf bifa gaariidhaan deemaa jira magaalota Oromiyaa hedduu keessatti.
Haa ta'u maleessaa qaamonni kanaan dura ammatti warraaqsi hin barbaachisu yeroo barbaachisutti isinitti dubbannaa jechaa turan keessumaa yoo Jawaar tuqame OMN tuqame yookaan ammoo yoo jaarmiyaan adda bilisummaa Oromoo tuqame yeroo sanatti warraaqsi kan barbaachisu jedhaniitu awweensaa turan warraaqsi amma qeerroo yaamame kun akka hojiitti hin hiikamneef jechuudha dursanii. Amma immoo warraaqsi kun kan inni ittiin deemuu qabu bifa nagaa ta'een deemuu qaba. Naannoo waraanni bilisummaa Oromoo jirutti uummanni of eeggatuu qaba. Wantoota akkasii fi qabxiilee biraa akkuma kanaan duraa Oromoon harkasaa walitti mareetu addasaa rasaasaaf kennuu qaba malee isa ajjeesuu dhufu ofirraa dhoowwuu hin qabu akka waan jedhu of keessaa qabaa. Isin amma warraaqsa kanatti hirmaachaa jirtu akka qeerroo bilisummaa Oromootti yaadota akkanaa kanarratti mee maal jettu? Kanaan marii keenya saaqannaa. Akkuma amma qeerroon bilisummaa Oromoo fi hawaasni Oromoo hunduu quba qabu warraaqsi galaana uummataa Oromoon galaanaa irra dhangalaana jedhu taphachiisa irraa kaasee bultii sadaffaa lakkoofsisee jira. Warraaqsa kanaa akkuma duraan ibsamaa turetti waan barbaachiseef waan Oromoon kanaan dura hin argatin qabsoo kana geggeessaa ture garuu ammoo dhiiga dhangalaasee lafeetti cabee lubbuu darbuu qabeenya saamamuu godaansamuurraan kan hafee bilisummaa walabummaan akeekamee karaatti hongeetu gureetu dhaabbatee kanaafitu warraaqsi kun bifa bilchaataa ta'een Oromoo tokkoomsee Oromoo hundaa goleelee hundarraa akka hirmaachisuuf akeekameetu labsamee bifa kanaan deemaa ture. Haa ta'u garuu guyyaa kaleessaatii eegalee akkuma warraaqsi kun gaafa keessaanii waliif darbaa ture namoota quba wal qabaachisamaa turame miidiyaa hawaasummaa irratti illee haala dadhabbina warraaqsa kanaan duraa fi kallattii gara fuulduraatti jedhu waan tokko baruun tokko maxxanaa ture jalqabee qabsoo kana gufachiisuudhaa fi ololli afaan faajjiin hawaasa keessatti odeeffamaa ture gama mootummaatiin gama immoo ayyaallaaltota xawalwaallee siyaasaatiinis akkuma kanaa warraaqsi kun akka gufatuu fi warraaqsa kanarratti ololli tokko banamee jira. Sanuma dhagaa kan ammas agarre jechuudha. Warraaqsi kun otoon eegalin dura akka immediate cause ka'umsa battalaati jedhamee kan ka'uu qabu yoo jaarmiyaan adda bilisummaa Oromoo tuqame yookaan Jawaar Mohaammed tuqame yookaan ammoo OMN tuqametu haala kana keessattitu warraaqsi nu barbaachisaa. Yeroo sana warraaqsi geggeessinaa warraaqsi yeroo sana nu barbaachisaa milkoona warraaqsa keenyaatiif illee haala kana keessattitu deemnaa jedhameetu yeroo warraaqsaaf qophaa'aa ture sana keessatti warraaqsa kana fashilsuuf waanonni dubbataman barreeffaman hedduu ture. Ammas sanuma bu'uura godhatamee yeroo itti cubbuu qabsoo bilisummaa Oromootti Oromoo keessatti ayyaallaaltonni kun daba isaan hojjetan cubbuu isaan hojjetan agarraatti Oromoo irratti eelee yeroo boqochuu barbaadutti boqonnaa isa dhabsiisee waan gama hundumaan aga lubbuutti lubbuun illee ba'ee kabajaa reeffi dhabee salphachaa jiru keessatti waan jarri kun godhan hedduudha. Sanarraa dhiyeenya kanaa as dhiifama gaggaawatanii as deebi'aa jiru madaa keenya laalaasaa obsinee tokkummaa Oromootiif ciniinfannee haa ta'u waan isaan hojjetanii aga qabsoo bilisummaa Oromootiin akeeka sanatti waan isaan dubbatan Oromoo gargaara taanaan ayyee waan isaan dhiifama jedhanii qabsootti deebi'aa jiran tolee waan jedhuun Jawaaroo mataa isaa illee yeroo itti buqqeen deddeebiin cinan deddeebiin dhiifama gaafadhuuti mooraa qabsoo Oromoo keessatti badii goobanaa 21ffaa taatanii ifatti waraana bilisummaa Oromoo diigdanii qabsoo kana karaa dhaabdanii bilisummaan Oromoo tuunuufin bilisoomneerra jettanii kamataa keessaniif ta'ee kasabaati jettan sanaa haafuutii dhiifama gaafadhaa qabsoo kanatti deebi'aa ittiin jedhamaa ture keessatti waan isaan bukkee qabsoo kana cina isaa waan tokko akka gargaarsaatti dubbatan quubsaa miti illeeti jechaa turre garuu guyyaa kaleessaa akka waan birootiin gadi ba'anii waan isaan gadi ittiin ba'an kun ji'a tokkoon dura Hamzaan Booranaallee waan akka qomee irratti qeerroo Oromiyaa jedhee maxxansee gadi ba'e tokko agarree turre sanarratti illee mufii sooshaal miidiyaa irratti barreessinee qeerroo bilisummaa Oromoo qofa beenna. Waggoottan 15 ijaarame jaarmiyaa jabaa beenna. Jaarmiyaan kun utubaa qabaa, caasaa qabaa,
akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo Oromiyaa bilisoomteef walaboomte ijaaruuf humna dabalataa ta'ee jabaatee hojjetaa jira. Kana booddeetti hin deebinu. Waan isin qilleensarra hojjettan kun Oromoo diiga bu'aan Oromoon argachuu bira ga'e illee jalaa fashilsee beekaa waan jiru kaasaa turre garuu gurra nama dhaga'uutu hin jiru. Maalirree jennaan bu'aatu jira sana keessatti. Maaliif wanni guyyaa kaleessaa ba'e barreeffamni ba'e wanta ganama akkuma xiinxalaa sooshaal miidiyaa irratti hojjetu tokko wanta baaleetti ta'etu maxxane Komishinii Poolisii waan inni kaasee fi biiroon kominikeeshinii Oromiyaa waan maxxanse sana bu'uura godhatanii Jawaartu tuqamee Jawaartu quuf deemu Oromiyaatu miidhee waan jedhuun ka'ee sun guutummaatti haasaa tuffatamaadha jenneetu furanne akka qeerroo bilisummaa Oromooti. Maaliif jennaan yeroo Oromoon du'e, yeroo Oromoon gubate, yeroo manni Oromoo gubate, yeroo godaane hedduun gandi qullaa ta'ee asoosaatti kaan Gambeelatti kaan Finfinneetti mana hidhaatti dararaa hamaan hooggantoonni kanneen akka Jaal Abdii Raggaasaa miseensonni garaagaraa yeroo hidhaman reeffi abbaa fi haadhaa iddoo tokkotti durbiin iddoo tokkotti du'aa jiran namni as ba'ee waa tokko jedhe tokko illee hin jiru. Kaleessa garuu wanta Jawaar irratti baruun fuulii 3-4 taatu barroofteef qofa sa'a tokko gidduutti dhalaan yookaan immoo labsa fakkaatu sana gadi yaasan eenyu qeerroon eenyutu mari'ate mareen taasifame kun eessatti Finfinneerraa biyya alaatii maaliif mari'atan waan Oromoo ceesisu caasaa qabaa gurmaa'insi jabaadha wanti jedhamu tokkollee hin jiru. Waan qilleensarraa akka wanta jaarmiyaa of danda'ee ijaaramee uummata kana baraaruu danda'utti waanni gadi beesun waan sirriin taanee waan ammoo qeerroo bilisummaa Oromoof waraana bilisummaa Oromoof uummata Oromoo adda baasuudhaaf hojjetamedha. Sababni isaa jennaan baruu sanuma keessaa nuti agarru bakka waraanni bilisummaa Oromoo jirutti waan sun akka hin geggeeffamne ammoo yoo geggeeffames warri hidhannoodhaan jiran akka itti hirmaanne ka jedhu illee ni tuqa. Maali kun Oromoon du'aa jira. Meeshaa maleessas ta'ee siviiliyaans kan isaan jedhan sun du'aa jira. Kadheen gadda torbee darbe du'e namni 10 ol meeshaa hidhatee miti harka duwwaadha. Manatti du'e. Falmatee yoo du'e immoo maali? 2008 2009 falmatee du'ee beeka. Awwaallannee beekna. Har'as taanaan sadarkaan qabsoon kun gaafachaa jiru harka maratanii mataarra qaxxaamursuu qofaan fiixaan bahuu hin dandeenyu. Maaliif jennaan ammatti waan Oromoon beekuu qabu waan isaanis murni kana baase beekuu qaban mootummaa komaandi poostii labsee bulchiinsa waraanaatiin uummata bulchaa jiru. Hundeerraa kaasee dimokiraasii feene mirga namoomaaf dimokiraasii hin kabajne keessatti hiriirri nagaa jedhanii gadi ba'an du'a hin dhabu. Cabsitee gadi baata tasuma siif hin eeyyaman. Maaliifree siyaasaa isaanii bulchiinsa isaanii imaammata isaanii deggertee miti kanatti ba'aa jirtu. Mormitee falmitee gadi ba'aa jirta. Kanaaf duutiin oolu. Ka isaan jechaa jiran harka duwwaa gadi ba'aatii falmadhaa jechaa jiru. Harka duwwaa ba'ees Oromoon du'aa jira. Hidhatees du'aa jira. Ka isaanumti jajaan dura barreessan innumti Jawaar barreesse kanaan booddee Oromoon cuubeesaa, albeesaa, mancaasaa, maalsaa qaratee fincilaaf ka'uu qaba hin jenne gaafa fulbaana keessa waa'ee mangaa, waa'ee maalii biiroo muummicha ministeeraa keessatti dubbatan Oromoo salphate jedhe. Yeroo ofii tuqame waan meeqan dubbanne har'a immoo caalmaa siyaasaa fudhachuudhaaf qofaa kaleessa warraaqsi jaarmiyaan waraana bilisummaa Oromoo waa'uu fiduu dandeessu hin baddi. Ofumaa wal waakkatti jedhanii murnaan hojiitti namoota gujii biyya alaa jiran ijaaranii Booranatti diyaaspooraa Booranaa akka gujii irratti ijaaramu godhanii ka Wallaggaa ka Shawaa ka Harargee jedhanii addaan qoqqoodanii milkaa'uu dadhabanii ba'aa sana hunda eelaa sana danda'ee dhagaa isaan darbatan danda'ee waraanni bilisummaa Oromoo uummata isaa wajjin gaafa milkii irra ga'u warraaqsi ajajaa waraana bilisummaa Oromoo waame gaafa inni hiikoo argate waati jijjiiramuu jalqabu inaaffaatu dhimma kana afisaan baase jedheen fudhadhan. Maaliif jennaan namni gaafa waan ati gochuu dandeessu dhabu akka kee ta'uu dadhabu sitti naafuu si balleessuu si diiguu jalqaba. Isa kana irraa hubannaa jechuudha. Kanatu jarreen kanaa haala kanaan baase. Bifa lamaan ilaaluu dandeenya. Tokko bakkumti ifaadhaa uummati bulchiinsa waraana mootummaatiin hoogganamaan jiru jedhamu warraasa kana keessatti saffisaan hirmaataa jiran. Garuu lixa Oromiyaa iddoon biroon bakki waraanni socho'u gaaffii dhiyaateef labsa ba'eef kana ofitti fudhateetu waraana jala dhaabbatee karaa cufaa jira. Mana isaa cufatee gabaabaa dhiisee nagannaa geggeessaa jira. Geejjiba dhorkataa jira.
Kana jechuun maal milkoomina guyyaa sadiitti bakka sochii waraanaa jirutti arganne waan guddaadha. Waan guddaa kana saffisaan iddoo biraatti waliin ga'uun otoo nurra jiru wanti biraan bakkumti silaa qabsoon karaa nagaa geggeeffamuu malu jedhame irraa hafe achirratti hojjechuun malla bakki biraan tarsimoo kan biraa ta'an akka gadi yaa'u gochuun waan isaan hin galle tokkotu jira as keessatti. Nuti waan nuti falmachaa jirru kan nu dura jiru mootummaa abbaa irree uummata Oromoo dhaga'uu dide addunyaa dhaga'uu dide gatii uummanni Oromoo dadhabee kafaluu fi dhiisee uummata Oromoo fixaa jiru. Deebiinsaa rasaasa qofa ta'ee miidiyaa irratti immoo waan godhe waakkatu waan ta'eef isa kana beenneetu qabsoo kana lammaan walitti maknee deemaa jira. Yeroo nagaatti nagaan, yeroo hidhannootti dhawannoodhaan haa hubatanii jecha jaalladhii gammadaa Harargeetti Dira Dhawaatti yeroo waraana bilisummaa Oromoo eebbaaf dhiyaate dubbate haa dhaggeeffatan. Addi bilisummaa Oromoo yeroo nagaatti akka nagaatti yeroo kabirootti waan qabsochi gaafate jira. Isa kana beekuutu namarra jira. Ammatti qabsoon gaafate karaa nagaa miti jechuudha. Otoo karaa nagaa ta'ee fi warreen handhuurarra jiran maaliif hidhamuree fila? Maaliif mana hidhaatti gidirfamu? Isa kanaaf dubbiin akka kanatti ilaalamuu qabdi. Deemee waanni kun garamitti nu geessaa wal shakkii du'uu qabnu kan daratti jabeessa. Maaliif jennaan tokko Finfinnee taa'ee mootummaa irratti ka'ee akka barbaade dubbatee nagaan jiraata haa hidhamu jechuu qoomiti haa jiraatu. Bilisaan haa jiraatu namuu dhimma irraa qabu hin jiru. Kan biroo immoo utuu gadi ba'een dubbatin waan miseensa abaa'oo ta'eef hoogganaa abaa'oo ta'eef qofa hidhamee bakki inni jiru dhorkatama. Sun jechuun maal deemee mootummaa waliin harka walitti naqataniitu murna mootummaa keessaa baasanii aangootti fiduu kaa'amma jiru immoo balleessanii achuma keessaa akkuma kalee nama keessaa baasanii sirna sana fooyyessanii dhaabuuf tattaaffii geggeeffamuu barbaaduudha. Karaa biraatiin qabsoo warraaqsa bilisummaa Oromoo akeeka qulqulluu fiduuf deemaa jirtu sana besheleessuudhaan bu'aa qaxxaamuraa argachuuf deemuu barbaadan akka ta'etu natti mul'ata jechuun barbaadan. Tole egaa ulfaadhu bakka amma sochiin warraaqsa galaana uummataa itti mul'ataa jiru irra jireessaan naannoo waraana bilisummaa Oromoo boon jirutti jette dhugaadha. Haa ta'u malee bakkoota sochiin waraana bilisummaa Oromoo guddoo itti mul'anne giddugaleessaa naannoo Maqiitti akkasumas kibba ba'aa Oromiyaa konyaa Baalee magaalota garaagaraa keessatti qeerroon bilisummaa Oromoodhaa sochii gaarii irra jiran yookaan ammoo jalqabbii gaariitu jira garuu loltootaaf poolisoota danuutu itti bobba'ee qeerroon akkan sochooni namoota hedduus hidhaa gidirsaa ajjeechaanis akkuma kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti ta'u achittis eegalee jira. Isa kana qeerroon bilisummaa Oromoo kutaa Oromiyaa hunda keessa jiru tattaaffiitti akka jiru kaasuudhumaafan jedhe gama kabiraatiin ayyallaallattoonni kun akka isaan qabsoo bilisummaa Oromootti gufuu ta'aniif kan rakkasaaqu jabina ayyallaallattootaa qofa osoo hin taane laafina akka qeerroo bilisummaa Oromootti ta'u akka hawaasaatti jiru inni immoo maali waa dagachuu uummata Oromootii warra jedhantu jira. Oromoon isa kaleessa isa miidhes yeroo afaan tole gadi ba'ee dhiifama jedhee shira biraaf gadi ba'u tole jedheedhuma fudhatee akka inni jedhetti ka'ee akka inni jedhetti taa'uutu qabsoo bilisummaa Oromootti gufuu ta'ee ka jedhurraatii ka'a. Kunis kanaan dura yeroo garaagaraatti qabsoo bilisummaa Oromoo gufachiisaniiru. Isa sanas Oromoon irra darbeera. Arras immoo akkuma sanatti deemaadha jiru. Kabiraan ammoo kanaan dura uummata Oromoo yookaan jaarmiyoota Oromoo keessaa kan aangoo qabatuuf qophaa'etu hin jiru. Kanaaf mootummaadhuma kana jijjiirree nama Oromoo aangootti fiduutu furmaata ta'aaf kana goonee jedhan. Haa ta'u maleessa warri TPLF gaafa aangoo impaayera sanaa dhuunfatan mootummaa keessaa nama qabaatanii yookaan ammoo nama aangoorra isaan keessaa ture qabaatanii hin turre. Akkuma obbo irraa kana hidhatanii lolanii jabaatanii ol ba'aniiti guutuu biyya sanaa dhuunfatan. Boris jarri kun afaanuma ol fakkaatuun dhufanii achi keessaa akkuma amma Lammaa Magarsaa faarsan kana dhiiga qeerroof qarreetiin tattaaffii akka kanaan duraa sirnicha hundeenni fonqolchanii biyya Oromiyaa walabaa fi Oromoo bilisa mootummaa birmaduu dhaabuu osoo hin taane jijjiiramu baanan sanaan gad dhufuu danda'u. Sun akka hin dhumnee fi akka qeerroo bilisummaa Oromootti dabalee akka waraana bilisummaa Oromootti akkuma muuxannoo jaarmiyoonni siyaasaa yookaan ammoo riphiloltooti kanaan dura godhaa turan sana gochuu maaltu hanqisa har'a Oromoo isa kanarratti yaada kee gabaabsinuu qoodimee. Akkuma beeknu nuti akka qeerroo bilisummaa Oromootti warraaqsi geggeeffamaa jiru lixatti bal'inaan haa geggeeffamu malee akkuma tuyyuututti naannoo Maqiitti Diishoo Baaleetti bal'inaan sochii jalqabee nama boonsaa iddoon biroos
waamicha nuti gooneef kana dhagee siiqoo mandooniitu fuumbannaan Oromiyaan baas giddugaleessi tuulamaallee sochii isaan gochaa jiran quba qabnaa kanatti akka shaffisaan irratti hirmaatan jechuufini waan sana kaase malee tattaaffiin jiru sirriidhumaa geeshootti illee ni jira. Akka yaada amma ka'aa jirutti warraaqsi keenya yookiin qabsoon keenya waa lama ofirraa eega. Ka Oromoon beekuu qabu. Ka qabsaa'onni keenya eenyullee beekuu qabu. Tokko mootummaadhuma fiifii kanaa mootummaa amma aangoorra jiru caasaa isaa ofirraa eega. Inni biraa immoo ayyallaaltota ofirraa eega. Warreen lukkeelee namoota murna xiqqaadhaan namaa ijaaramanii feesbuukii irratti miidiyaalee garaagaratti laayivii irratti as galanii namoota faarsan akka isaan sirna geeddaruu danda'anitti akka isaan yoo balleessanis akka tolchanitti waan dubbatamu jirti dhugaadha. Kun immoo maal irraa madda yoo jettanii Oromoon gurmaa'ee jalqabarraa ka'ee maal akka barbaadu imaammanni jalqaba uummanni keenyatti itimame du'ee biyya Oromiyaa birmadoome walaboome uummata Oromoo bilisoome ijaaruu keessatti qabxiiwwan kun maaliin galma gahee akkamittiin dhufe bilisummaan kun maaliin ifuu danda'a uummanni keenya maal argate wanti jedhu ilaalamuu dadhabuudhaan kan ka'e akka bishaan gabateerra asiifachi oofamaa jechuudha. Isa kana uummanni keenya qeerroon keenya hayyoonni keenya sirnaan beekuu danda'u qaba. Maaliif namni kamiyyuu guutuu miti. Kaleessa qabsoo Oromootiif waa dubbatee akeekuu danda'a. Akeekni kaleessa akeekan garuu galma kanas hin geessise taanaan ati dhaabbadhu jedhee ofii darbuu danda'u qaba. Waanuma nama tokkoof dura buuseef waan dubbiin nama kanaa har'a itti toleef lafa quuqaa isaatii isaaf dubbateef yeroo inni isa gurguruudhaaf gabaatti isa baasu ammoo quuqaa gabaa ba'uu danda'u qabu. Oolaa miti jechuudha uummanni. Oolaa ta'uu danda'u qabu. Horii ta'uu danda'u qabu. Nu gotatanii gabaatti nu baasuu danda'u qaban. Kanaaf jarri kun daldaltoota siyaasaa akka ta'an beekuu danda'u qaba. Tokko kaleessa shaneedhaa jedhamee addi bilisummaa Oromoo badeeraa fractured and beyond the repair bifa jedhamuun as ba'ame waggoota muraasa as yeroo warraaqsi firiinee xumurarra ga'u shaneeni kara kibbaa lixxeetti kara booranaa kara lixaa dhufteetti horii keessan eeggadhaa jedhame as ba'ame miidiyaa qabaniif fuula feesbuuk jiruun gad xiqqeessan dhiyeenya torbee lamaan darbe keessatti immoo shaneen Oromoo dhaadhama tole shaneen Oromoo dhattee du'aa turte garuu shanee waan mootummaan jedheef isaan jedhan barreessaa turre dubbifamaa ture hiikoo jecha siyaasaa itti kennaniitu wanta akka ofii jenne cubuuraaf qulqulleessanii dhiyaatanii jechuudha. Kanaaf uummanni keenya tokkoon gocha hojjetamu sobaaf dhugaa isaa adda baasee beekuu qaba. Oromoon maal barbaada? Deebii dhugaa barbaada. Ayyallaaltonni kennaa jiran immoo deebii siyaasaati. Uummanni keenya ammatti beekuu qabu burjaajii siyaasaa keessatti mataan goolamee jira. Dadhabdee jirtaa hiikoo sana argachuu hin dandeessu ammatti deebii dhugaa barbaaddaa deebii dhugaatu furmaataa deebii dhugaa sana kan sii kennu immoo mooraan qabsoo bilisummaa keetii jarreen hattoota kanarraa yoo eegame qofadha. Jarri kun cululleedha. Culullee bu'aa mooraa kee keessaa butatanii qofaatti dhaqanii ba'anii nyaachuudhaaf mijeeffatan ta'uusaa beekuu danda'u qaba. Oromoon aangoo qabachuu hin danda'a. Bara 2018 sanattis aangoo qabachuu hin danda'a ture. Aangoo kan qabsiisu maali? Mootummaan tokko filamee namni tokko filamee biyya pirezidaantiidhaan bulchu keessatti filamee aangootti yoo ol ba'e nama sanatu filame. Caasaan bulchiisaa garuu suutumaan abbaatu mudateetu tooratti gashata. Biyyi bulchiisa malee bultu waan ta'eef. Kan kanarraa hafee caasaa mana warshaatti hojjetattee qofaatti qabdu kan namni kan biraa immoo hin qabne namni aga inni tolfatutti jettee eegdu tokko hin qabdutti bulchiinsa keessatti. Yoo nama isa bulchaa jiru loogde malee, ooyite malee, isa kan keetii yoo gadi xiqqeessite malee kanadha garaagartee hin jiru jechuudha. TPLF riphee lolaa ture. Biyyoonni kan biraan fakkeenyaaf Sudaanumti Kibbaayyuu, Saalvaakeeffaa, Rikmaashaarfaa yoo aangootti waliin galleellee riphee lolaa turan. Biyyi baay'een keessumaa Afrikaan immoo bara kolonii jala turteetti hedduu isaanii riphee lolaa turan. Bahiin bulchiinsa isaanii abbaa irree haa ta'u malee bulchiinsa ijaaruu danda'anii. Seenaa mootummaa biyya kanaa keessattis TPLF akkuma adda bilisummaa Oromoo, waraana bilisummaa Oromoo lolee aangootti dhufe. Bulchiinsa ijaarrate. Nutis Oromoo ijaaruuf bulchiinsa ta'uudhaaf aangoo siyaasaa harkatti galfachuudhaaf waraanni bilisummaa Oromoo ga'umsa qabaa. Oromoon ga'umsa qabaa jenna. Maaliif jennaan jaarmiyaan kun jaarmiyaa laayyoo miti. Laayyoo itti hin geenye. Kumaatamaan
hayyoota of duubaa qaba. Kumaatamaan qeerroo of duubaa qaba. Waraana of duubaa qaba. Dippiloomaasii of duubaa qaba. Kanaaf duuba waraana bilisummaa Oromoos uummata Oromoos ga'umsa cimaa ga'umsa hayyoota sadarkaa addunyaatti biyya lafaa kan birootiif illee bu'aa buusaa jiran hedduutu jira. Kanaaf uummata kana nagaa waaraa gonfachiisee badhaadhina uummata keenyaa keessa sochoosuuf aangoo ga'umsas itti qaba waraanni bilisummaa Oromoo jechuudha. Haa ta'u malee akka duras xinne wanti amma kaate kun jalqabbii tokkotu jira. Lammaan nu hin ganne tiin lammaa aangoo irraa ari'ame lammaan nu wajjin jira kan jedhamee faarfamu tokko jira. Kaleessas murni afaan dammaa caasaa namoota kanaa akka isaan waan barbaadan yoo godhan baalaan irra hin geenye ittisaa fi lachuu isaanii dabil ejenti ta'anii wal fayyadaa walii wajjin aangootti wal baasan boqonnaan tokko xumurameera. Amma immoo boqonnaa sanarraa deebiin gaariin isaaniif ta'u akka fedhanitti sochoosuu waan dadhabaniif amma immoo irraas godhanii ammas namoota biroo achi keessaa baasuuf yaalii isaan godhanii jira. Mootummaan kun sadarkaa kufuurra geesseetti. Caasaa dadhabaadha. Kan itti dadhabaan uummata Oromooti. Qeerroo bilisummaa Oromoo, waraana bilisummaa Oromooti dhiigaaf lafee dhangalaasee itti cabsee dafqa isaatti roobsaa agabee itti socho'aa jira. Garuu mandara keessaa handhuurarra ta'anii qabsoo argamte kana walqindeessanii bu'aa qabsoo kanaa yookaan xumura warraaqsa kanaatiin kufaatii mootummaa uumamaa jiru gidduu murnoof danda'ee dhaabbatee si mormuudhaaf kallattii itti agarsiisuudhaaf tarsiimoosiif tolchuudhaaf as ba'aa jiru jira. Kan mootummaa sana keessaa murna of sirreessee ba'u gara mootummaatti fiduu socho'amaa jirullee achuma keessa jira. Kanaaf uummanni Oromoo beekuu qaba. Uummanni keenya yoomeera waa baay'ee dhabeera. Kanaaf qabsoo geggeeffamaa jiru kana xumura akka godhuu fi uummanni keenya warreen ayyallaattotaa fi kan mootummaan oofaa jiru irraa of eeggachuu qaba. Qabsoosaa kaleessa gaafa du'e birmataa dhabe du'aa inni jiru maxxansuun dadhabame du'aatu inni jiru TV irratti gadi ba'amee dubbatamuu dadhabame yeroo neetwoorkiin bade yeroo gujiidha namni gubachaa ture booranatti yeroo namni gubachaa ture lixarratti konyaa tuulamaa keessatti finfinnee handhuura keessatti namni du'ee gatamaa ture namni as ba'ee waa jedhee hedduun hin jiru maxxansees hedduun hin jiru. Kanaaf ammatti roorroon nutti dhufe gudeelchi ba'aan nurra kaa'ame waliin nurra kaa'ame waliin gaafa nurra kaa'amu immoo waliin sochoona gaafa jennutti keessa lo'ee seenaa qabsoo keenyaa sechaanee adda baasnee isa qabsoo keenya miidhuuf itti galee nuun gar tokkorra nu luucessee bu'aa sochii keenyarraa warraasa keenyarraa argachuuf deemuu achitti ofirraa achifnee bu'aa waliinii qabsoo milkii fiduu danda'u bilisummaa walabummaa biyya birmaduu Oromiyaa ijaarsisuu nu dandeessisu akka ijaarruuf jarreen kana ofirraa ittisuu danda'u qabaa ofirraa qolachuu danda'u qabaa. Waan isaan barreessaniif waan isaan dubbatan dubbii mirqaanaa ta'uusaa hubate dubbii faayidaa yeroo yookaan ofii takkaa'uu murna isaan barbaadaniif argamsiisuudhaaf hojjetan ta'uu xiinxalee shakkee hubate ka ganamaa qabatee duukaa jiru ka qabsoosaa furmaata gochuu danda'u qabsoo hidhannootii ka jiru waraana bilisummaa Oromoof qabsoo kana ka deeggaraa jiran qeerroo bilisummaa Oromoo cina dhaabbatee warraaqsa isaaf finiinsee Oromiyaa bilisoomtee walaboomtee nagaa waaraa argatte ijaaruu keessatti qooda isaa fudhatu ta'ee wal ilaaluun isaa sirrii miti. Ayyallaaltotaaf xawalwaallee kanaan burjaaja'uuf akkasumas qabsoo keessaa diigame yaada isaanitti kufuu danda'uun qabu isa jedhuun dhaamsa qabaa. Hundumtuu qabsoo kanatti xiqqaa guddaan akka hin fedha uummanni keenya qabsoo isaatti hirmaachaa hattoota qabsootaarraa akka of eeguu dhaamsa keenya jechuudha. Hayyee ulfaadhu egaa kan dubbanne waan gabaabaa tokko qofas gaafadheen xumura innis torbee kan walitti dhufiinsaan lixa Oromiyaattis giddugaleessa Oromiyaattis kibba bahaa Oromiyaa keessattis Oromoonni ajjeefamaa jiru. Mee gabaabsiitii amma waan guyyoottan lamaan sadan kana keessa lixa Oromiyaa konyaa Qellem Wallaggaa fi lixa Wallaggaa keessatti ta'e nu kaasi Ganjiitti dargaggoonni Oromoo lama kibxata ajjeefamuudha kan himamaa jiru. Naangoottis Gooriittis Maqabiilaattis Mandiitti ammoo dhibeen koronaa vaayirasii argameera jedhamee bakka dubbatamaa jirutti qeerroof qarree bilisummaa Oromoodha. Mana barumsaa sadarkaa lammeessuuf qophaa'inaa magaalaa Mandii keessatti nama 200 ol guuranii guyyaa ol keessa oolu galgala immoo qeerroof qarreen kun nama 8 qoodamanii kutaa barnootaa tokko keessa bulaa akka isaan jirantu himamaa jira. Kanarrattis waan nu kaase jalqaba Ganjiitti ajjechaa raawwatame yoo quba qabaatte. Oromiyaa lixaa keessatti guutummaa Oromiyaa keessatti jechuun hin danda'ama. Mootummaan Abbaa Irree kun Oromoota naasuu tokko malee akka bosonuu adamsee ajjeesaa
bakka argetti hidhaa reebaa salphisaa akka jiru waan Oromoo marti quba qabudha yeroo kana. Fakkeenyaaf utuu gara lixaatti dhufiniyyuu Baaleetti wanti kaleessaa ta'e Diishootti wanti ta'e ajjechaa raawwate poolisiin humni addaa Oromiyaa raawwate waan nama gaddisiisudha jechuudha. Namni tokko waan barbaachisaa ta'e yoo poolisiin to'achuu danda'e to'atamee kan hidhamu seera biyyattii irra kan jiru garuu sana hunda cabsaniitu as ba'anii ajjechaa raawwate illee haaluu barbaadaa jiru. Giddugaleessa Oromiyaattis akkuma kana. As gara lixaatti yoo dhufte immoo Oromiyaa lixaa keessatti ajjechaan waanuma baratamedha. Kibba Oromiyaaf lixa Oromiyaatti jechuudha. Kanaan kan wal qabate Ganjiitti namoonni lama waa tokko osoo hin balleessin badii tokko utuu hin qabaatin Oromummaa isaanii qofaan yakkamanii yeroo isaan du'an agarra jechuudha. Maaliif jennaan namoonni kun sababaa isaan ittiin du'an illee hin beekamu gaafachuu hin dandeessu. Uummata meeshaa maleeyyiidha. Uummata meeshaa maleeyyii mootummaa eeguu tiksuu danda'uutu irra ture. Maaliif seera isaanuma ittiin baafatan irra jira waan ta'eef mootummaan garuu seera sana hunda qabsee waanuma Oromoo ta'eef mana isaa fuulduratti qe'ee abbaa isaa fuulduratti ollaa firoottan isaa gidduutti rasaasatti roobseetu namoota kana lamaan ajjeesa. Ajjeechaa kanaan kan wal qabate uummanni mufii keessa seenee uummata wajjin walitti bu'iinsa dabaluudhaan kan hafe namoonni lamaan du'an kun badii akkasii qabu kanaaf ajjeesne jedhee caasaan mootummaa dubbatee hin jiru. Naangootti illee akkuma kana namoonni du'an. Maqabiillaatti akkuma kana namoonni du'e. Ganjiitti namoonni du'aniiru. Duuti beekamaadha jechuudha Oromiyaa keessatti. Lixa Oromiyaa keessatti ammoo addatti waanuma guutummaan uummatichaa mootummaa kanaan hin barbaachisne bifa fakkaatuun jiraachuun uummata Oromoo eeyyamamaa akka hin taanetti bifa ibsuuni waraanni mootummaa yeroo ganda keessa socho'utti nama isa fuuldura qaxxaamuru nama lafa tuusinaa taa'u irra ba'an yoo qaban waa tokko malee fuudhanii deeman ajjeesu yookaan ammoo mana isaa fuulduratti bakka inni taa'utti ajjeesanii bira darbu. Lixuma kana keessa Onam Filloo ganda Jawoo Toobbiitti illee guyyaa wiixataa jechuudha Oromtichi tokko du'eera. Hojii humnaa gaallee sirnaan hojjetu dafqeetu harree namaa oofee harree fe'ee fe'umsa harree fe'ee deemeen maallaqa argatee hin jiraata nama addisuu daggafaa jedhamu rasaasatti roobsee waraanni mootummaa waraanni Abiyyiin hoogganamu waraanni ministeera raayyaa ittisa biyyaa Lammaan hoogganamu isa namni Lammaan keenya wajjin jira jedhu miti jaraan hoogganamu namoota kana namoota nagaa kana ajjeesanii darban jechuudha. Ajjeechaan bal'aadha. Booris nama du'u hin beeknu. Sa'aatii nama dubbachaa jirutti eenyu akka du'aa jiru hin beeku. Sababni isaa waraanni mootummaa ganda keessatti Oromoota arge, karaa irratti arge, mana biratti arge, kaatuu isaan karaa qaxxaamuraa jiranii itti dhufee qabeetu biratti maxxansee nama nagaa ajjeesee darba jechuudha. Ka du'aa jiru waraana bilisummaa Oromoo miti. Ka du'aa jiru uummata nagaadha. Maaliifree mootummaa itti cichee sanyii duguuggaa uummata Oromoo irratti geggeessaa jira. Ajjeechaan bal'aatu jira jechuudha. Gama mandii wal qabate yoo kaasne hidhaan jumlaadhaan geggeeffamaa jira. Magaalaa sanatti ammoo COVID-19 galeetu shakkamaa jira. Bifa kanaan dubbatamaa jira. Haa ta'u malee mootummaan kun Oromoon dhume sirni mootummaan badhaadhinaa barbaadu yoo gad dhaabbatee dantaa isaati. Isa kanatu dantaa isaati. Malee Oromoon jiraatee ka uummanni fedhu haa dhufu waan jedhu dantaa mootummaa miti. Kanaaf uummata Oromoo naannoo sana jiru qeerroo bilisummaa Oromoo iddoo tokkotti baay'inaan ugguree bifa nama yaaddessuun hidhaa sanarraan dhukkubi kun tatamsa'ee uummata kana fixuu danda'a, qeerroo kana fixuu danda'a yaaddoo jedhuun ka uummanni walitti iggitamee naannoo sanatti ugguramee hidhamaa bifa nama yaaddessuun tamsa'ina dhibee koronaa addunyaa yaaddesseef balaa keessa gashuu danda'uun mandiitti kan mul'achaa jirutu jira jechuudha. Uummanni kun yeroo itti koronaa irraa of ittisuudhaaf baratee of eeggannoo gochuun irra jirutti amma danda'amaa ta'e yaaddoo sana jala galee waan ittiin ofirraa ittisullee yaadaan qalbiidhaan socho'aa jirutti ofii isaatii seera baasee seera cabsee walitti hin qabamina namni tokko iddoo tokkotti bahee dhaabbachuun wal cina deemuun dhorkaadha iddootti jedhetti ofii isaatii faallaa sanaa uummata dhibboota lamaan walitti qabee mana tokkotti ugguraa hidhaan daran jabeesseetti jira jechuudha. Magaalaa Mandii qofa miti aanolee baay'ee keessatti manni hidhaa guuteetu uummanni baarandaa irra ciisaa jira. Laastikii alatti hidhateetu lolaan jala yaa'aa jira. Kun hundumtu uummata Oromoo irra gahaa jira. Kun hundumtu sa'aatii itti walitti dhiyaatanii uummanni taa'uun gurmaanii uummati taa'uun silaa dhokfaatti ta'etti tamsa'ina dhibee kanaatii fi karaa itti ta'etti uummanni keenya garuu
sana keessa galee jira. Baay'ee nama yaaddessaa wanti ka'aa jiru dhugaadha. Uummata kana fixuuf dhibee dhumti koronaa mootummaa kana gargaaree jira. Yaalcha jechisiisu keessa nama gashee jira. Sababni isaa asiin rasaasaan asiin dhukkubaan galachuutiin uummata Oromoo fixuuf itti deemaa jira. Kibba Oromiyaatti sidhaan akkuma kana jabaatee jira. Giddu galeessa Oromiyaatti akkuma kana jabaatee jira. Bifa kanaan uummata Oromoo balleessuudhaaf dhibee kanaan fixuuf illee itti deemaa hojjechaa waan jiruufi mootummaa balaaleffata mootummaa abbaa irree uummata Oromoo irraa jibbeessa jabaa qabu sirna nafxeenyaa qofti itti mi'aawu uummati keenya immoo itti jibbisiiseen keessa waan jiruuf uummanni keenya warraaqsatti hirmaatee falmaa jabaa geggeesse walitti fufiinsaan mootummaa kana fuuldura dhaabbatee dhagaa mootummaa kana hingaa'anii ofirraan galagalchinetti maatii kana caalaatti uummata keenya irra qaqqaba yaada jedhuun qaba. Gaaruma hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo adeemsa warraaqsa galaana uummataa qeerroo bilisummaa Oromoon yaamamee fi afaan faajjii qaamota garaagaraan warraaqsa galaana uummataa kana gufachiisuu takkaa'uu kallattii maqsuudhaaf godhamaa jiru irratti marii bal'aan miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo waliin qabaanne isiniif dhiyeessine kanuma agammaatti simbiraan geenya kana fakkaata. Isin dhaggeeffattoonni keenyas turtii qaataa ilaa ammaatti nu faana qabaattaniif horaa bulaa jechaa akka walii galaatti ammoo haala amtuu yeroo ammaatti Oromoof Oromiyaa mudataa jiru kanatti furmaata waaraa godhuudhaa fi tokkummaa Oromummaa fi kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoo ka ganamaa ka gootonnii fi hayyoonni Oromoo qaqqaaliin bu'uuressanii aarsaa lubbuuf qaamaadhaa itti baasanii darbaniif arras itti baasaa jiran kan walabummaa Oromiyaa mirkaneessuu bilisummaa Oromoo dhugoomsuu fi mootummaa birmaduu Oromoof Oromiyaadhaa dhaabbatu giddugaleessa godhatuun falmaa keenya aafiniinsinu warraaqsa galaana uummataa qeerroo bilisummaa Oromoon yaamamee kutaalee magaalota Oromiyaa garaagaraa keessatti bilbilaa jiru kanattis hirmaannu waraana keenya waraana bilisummaa Oromoo wooboo lubbuusaa tokkitti jijjiirraa hin qabne biyyasaa Oromiyaa fi sabasaa Oromoof kennee falmaatti jiru waan dandeenya hundumaan aatumsinuu dhaammata haga sagantaa keenya yeroo taanu walitti deebinutti kan agaasinitti dhaammannu anatiikii dhugaasaaf gulaalaa suur sagalee mo'aabuu baatii uumaan nama borii nu tolchinna.